alaa fi manaan akkasumas bahadhiyaa kabaa kibba tabbaaf gaara hallayyaa akkasumas tulluuwwan qaxxaamurtee galaanaan dambalii ta'e qilleensa gubbaadhaan biiftuu barii ganama qaqqamachaa simbira hageettu salamtaan teenya isiniin jenna qophii miiltoo fayyaa dhaloota barnootaa fi diinagdeedhaan akkasumas utuba waarii fayyaa irratti cichee imala isaa galmaan ga'etu rabbi nu haa taasisu. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin kiyya miiltoo fayyaa akkuma beekamu maarree shaashaa isin gochaa isin barsiisa waa'ee dhiibbaa dhiigaatiin ogeeyyiidhaan deeggaramne akkasumas ammoo waa'ee hir'ina dhiigaatiin wal qabsiisee barnoota addaa isiniif qabadheetiin dhufeetti jira. Dhiibbaan dhiigaa maali? Dhiibbaan dhiigaa akkamitti ibsama? Akkasumas dhukkuba dhiibbaa dhiigaa kan jennu hoo maalidha? Sababoota dhiibbaa dhiigaa olaanoon maal fa'adha? Akaakuun dhiibbaa dhiigaa olaanoo kan jedhaman hoo? Kana keessaa hoo primary hypertension akkasumas ammoo rakkoowwan gurguddoo environmental and genetics yookiin ammoo uumamaa fi sanyummaan dabran keessatti maal quba qabdu? Sababoota guutuu irraa namatti dhufuu danda'u dhibbantaa meeqaan quba qabdu? Kana malees secondary hypertensioniin kan jedhamu maddi isaa eessa? Kanaaf kan kana fakkaatan mallattoolee dhukkubichaatii fi ittisa dhukkubaa kana irratti kan wajjin turru ta'a. Yoom kana qofa jechuu barbaada? RH- eenyu irratti rakkoo qaba? RH- akkasumas ammoo negative O blood maal jechuudha? Eeyyeeti. Kanaaf waa'ee aneemiyaa yookiin hir'ina dhiigaa irratti fi soorata nyaatota fudhachuu qabnu akkaataa itti to'achuu qabnuu fi gorsa ogeeyyiin deeggarameef shambaa jechaa jidduutti wallee isin affeeraa kutaa tokkoffaaf lammaffaa dhiibbaa dhiigaatii fi waa'ee hir'ina dhiigaa irratti rakkoowwan xaaxaa isaan qaban hedduu waan ta'eef dhalootaaf of qabnee jira. Isinoo laayik osoo hin goone akka biraan hin dabarre abdii qaba. An Dr. Gaaddisaadha. Maarree fayyaan faaya faaruma kanaan eegalla. Blood pressure yookiin dhiibbaa dhiigaati. Dhiibbaan dhiigaa maalidha? Dhiigni akkasumas onnee irraa ka'ee gara qaamatti tamsa'uun dhiibbaa ujummoo dhiigaa irratti godhuun dhiibbaan kun qaama keenya irratti maal akka jedhamu hoo beektuu laata? Dhiigni onnee irraa ka'ee gara qaamatti kan tamsa'u dhiibbaa ujummoo dhiigaa irratti godhuunii fi dhiibbaan kun qaama keenya akka gadi hin buunee fi ol hin baanetti to'atama. Tokkoffaa dhukkuboota kana hawaasa keessatti irra caalatti dhibbantaa olaanaa ta'een jechuu dandeenya. Gama dhibbantaa olaanaa ta'een wanti ka'umsa isaallee ta'e beekamullee baatu keessattuu dhibbantaa guddaa yeroo ammaan kana dhibee kanaaf maddi isaa maali kan jedhu beekamullee baatu sanyummaan yookiin ammoo environmentaalii fi genetic ka jennuun kun akka jiru dhibbantaa 80 hanga 95 kan ta'u ta'uun beekama. Inni kun primariin kun kan beekamuu miti irra caalatti jechuudha. Garuu kana jedhameet akka tilmaamatti kan ka'ame yoo ta'u dhukkuba dhiibbaa dhiigaa kan jennu hoo yoo maal ta'e kan jennu egaa kanas wajjin laalla jechuu barbaada. Egaa Dr. Birboo Caalaadha jechuudha. Muuziqaa ce'umsaa kanaan booda isin affeera Dr. Birboo Caalaa waa'ee RH- rakkoo dhiibbaa dhiigaatiin wal qabatee jiruu fi akkasumas ammoo sanyiiwwan daa'ima isaan booda irratti dhufuu irratti RH- negative O yookiin positive O blood group keessatti maal akka ta'e ibsa bifa ogummaatiin isinii kennu akkasumas sanyummaa ilmarraa yookiin ammoo yeroo baay'ee dubartoonni ulfirraa bahuun wal qabatee akkasumas ammoo yookaan sanyummaan gama dhiiraatiin jiru hanqina ilma argachuu dhabuu irratti ibsa isinii kennu jechuu barbaada. Walli makanaan gama Dr. Birboo Caalattiin isin geessa. Egaa ogeeyyotas qindeeffannee jirra. Nuni fatina fayyaan faaya. Mani malisa, me kalli mani malisa, el kali guya me.
Eeyyeti bohaartii akkasumas barnoota gaarii akka qabaattan abdii qaba. Daraartuu Guutamaa galatoomi siin jechuu barbaada. Akkasumas kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophii miiltoo fayyaan faaya. Eeyyeti maarree waa'ee dhiibbaa dhiigaa irraahi jechuu barbaada. Kallattimaan gara Dr. Birboo Caalaa irraa mee waa dhageenya nafaana bu'a. Jechuuti garuu rakkoon kun isaan keessatti irra ba'ataa fi probability ni jiraadha malee duboonni gosti dhiigaa isaanii O- ta'an hundu rakkoo kanaaf ni saaxilamu jechuuti. Keessattuu ta'ee fi qoricha amma jedhe kana yoo dursanii fudhatan ulfaataan turree rakkoon kun akkan uumamne yookaan immoo daa'ima kanarra rakkoon RH- waan jedhamu yookaan immoo RH negative jedhamu hubannoodha akkasii ta'uuf waan tokkoon isinitti himaa. Normaalii namni akka addunyaatti namoonni jiran parsantii 100 keessaa parsantiin 15 kun RH- dha jechuudha. Paampii gooti yeroo sana dhiibbaa fiddi jechuun pressure isa jennu jechuudha. Pressure sana systolic pressure dhaan jalqaba yeroo sen cuunfitu. Isa booda relax gooti yookiin akka bal'achuu ta'a dhiiga ofitti fudhata. Yeroo sanatti diastolic blood pressure dha kan nu arginu. Dhiibbaa dhiigaa yeroo jennu isa onneen paampii gootuu fi isa booda yeroo sen guutuu dhiibbaa yookiin pressure onnee keessa jiru karaa arteriitiin wanta nuyi safarru sanatu dhiibbaa dhiigaa. Eeyyeti waa hedduu akka baratan abdii qaba isiniin jechuu barbaada. Dr. Birboo Caalaa akkasumas barraa olaanii hundi keessaniyyuu ibsa nuu kennitaniif. Gama biraatiin yeroo hirriibaa keessaa fooyya'insa sammuu keenyaatiif hypertensionii akkasumas hypertensionii jechuun dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa akkasumas hypotension kan jedhamu sadarkaa itti gadi bu'aatii fi waa'ee stroke yookiin blood pressure keessatti maalidha systolic blood pressure fi akkasumas diastolic blood pressure kan jennu maal akka ta'e kanas jenna. Dura meeqa awwalee ciroottiin isin geessa. Awwalee ciroo maal jedhe? Oduu dharaa dhugoomsite badii malee na darbite na agarsiisu booddeete. Wallee Kadiir Sa'iid irra deebi'uun bifa ajaa'ibaatiin taphate isiniin jechuu barbaada. Shaashambaa jettaa gidduutti raahaa gochaa koomentii keessan tiiktookii duuban kanneen isinitti tole ulfinaaf kabajaan keessan dachaa dabale immoo tiiktookii duubatti kan argamu mallattoo yuutuubii keenya sabskiraayib gochuun dhaloota barnootaaf diinagdeedhaan ofiis ijaaree utuma biyyaaf wabii jireenya isaa ta'e haa taanu. Walleen itti fufa barnoonni itti aana nafaana bu'a. Jarte tu narra muramte nama deessite meenumaadhee gabooddeeyete walitti nu fidde jaalala walii hidhamne. Gulantaan safartuu dhahannaa onnee 120 mmHg ka jennuun haga 139 irra 89 mHg yoo xiqqaate waggaatti al takka dhiibbaa dhiigaa isaanii irra deddeebi'anii injifachuu qabu waan ta'eef ilaalchifachuus qabu. Namoonni dhiibbaa dhiigaa isaanii ilaalchifatanii sirrii ta'e 120 irra 80 jedha. Kanaaf qorichoota dhiibbaa dhiigaaf kennamanii fi waa'ee waalta'iinsa nyaataa yookiin niwutirishinii nyaata keenya sirreessuu fi akkasumas ammoo wantoota mallattoowwan kanaaf ofirratti erga argine booda maal gochuu akka qabnu akkasumas daandiiwwan waan kanaaf saaqanii dhiibbaa dhiiga keenya ol kaasuu danda'an maal akka ta'e beekuun barbaachisaa fi furmaata ijoo jalqabaa tarkaanfiin ofirratti fudhannu maali kan jedhu meeqa gara ogeeyyiitiin isin deebisa nafaana buutan jedheeti yaada. Jaalani keenatti cimtee guyyaa magaalli kiyya suumaan argee jajjabaadha. Lakkii haftee nan bochiisii guyyaa magaalli kiyya hirriba dhabeessi yaada. Jaalani keenatti cimtee guyyaa magaalli kiyya suumaan argee jajjabaadha. Lakkii haftee nan bochiisii guyyaa magaalli kiyya hirriba dhabeessi yaada. Hir'ina dhiigaa jechuun akkuma beekamutti qaama keenya keessatti kan argamu keessattuu dhiigni diimaan qaama keenya keessatti argamu haga barbaachisu irraa gadi bu'uu jechuudha. Kunis
dadhabbii hafuurri cituu harkiif miilli diilallaa'uun mataa dhukkubbiif lafti namatti naanna'uuf waa yaadachuu dadhabuun dhahannaan onnee odomaa taa'anii akka nama fiiguu namatti dhagahamuun gurra keessa namatti iyyuun akkasumas dhandhamni nyaataa namatti jijjiiramuun kana egaa namni kana qabu hir'ina dhiigaa qaba jedhama jechuudha. Maaltu hir'ina dhiigaa nutti fida duba yoo kana ta'e kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Tokkoffaa dhiiguun kanneen akka dahumsaa, marsaa, laguuf kintaarotii kan kana fakkaatan gama biraatiin hir'ina vaayitaamin B elementii aayiranii jedhamu keessattuu akkasumas dhibeewwan garaachaa raammoo garaa yookiin kan hook worm jedhamuu fi dhukkuba buusaa yookiin maaleeriyaa qabaachuu kan kana fakkaataniiti. Waa'ee dhukkuba kalee yoo baay'ee namarra tures kunis sababa ta'a. Dhukkuboota lafee bakka itti dhiigni oomishamu yoo kan miidhan taate gama biraatiin dhukkubootni biroo kan yeroo dheeraaf namarra turan illeen hir'ina dhiigaa akka fidanii fi kanaaf maal gochuu qabna akkamitti of baraaruu qabnaaf nyaata kam akkamii kan akkamii yoo nyaanne of wal'aanna kan jedhuuf tokko hundee diimaa timaatimaaf loomii kanneen tiruu kuduraalee fi muduraalee adda addaa keessaa isaan adda duree yoo ta'an dammaa fi aananis nyaatonni armaan olii kunniin yoo nyaannu bunaa fi shaayii waliin dhuguu hin qabnu jechuudha. Kunis xuuxamuu aayiranii waan hir'isuuf fayyaa keenyaaf murteessaadha isiniin jedha. Gama biraatiin qeensi keenya yookiin kotteen harka keenyaa fayyaa keenya nutti himuu akka danda'us beekuu qabdan jechuu barbaada. Kunis fayyaa keenya himuu fi dhukkuboota adda baasuuf akka gargaaru kana quba qabdu laata. Dhukkuboonni gariin adda baafamuudhaaf yeroo fudhachuu malu. Garuu ammoo dhukkuboonni miilaa fi harka irratti mul'atan ni jiru. Kunis fakkeenyaaf rakkoo fayyaa qeensa irratti mul'achuun beekaman keessaa dhibee tiruu namni qabu, gogaa, kalee rakkina kan kana fakkaatan qeensa keessaniin beekuu ni dandeettan. Maarree kutaa lamaffaallee hanga xumuraatti yoo dhageeffattan egaa ittiin seenne ogeeyyinoo maal jedhu kan jedhus itti deebina jechuu barbaada. Ammas wallee tokkoon shaa jechuudha. Guyyaan guyyaa gaarii, guyyaa hawwii keessan galma geettanii fi fayyaadhaaf gatii kennitan isin haa taasisu jechuudha barbaada. Wallee kanaan booda ammas itti deebina. Egaa wantoonni nama isinii himu kun hedduun keessan iccitii kana beektu laata? Walumaa galatti muuziqaa kanaan fayyaan faaya nafaana bu'a. Jaalalli kee natti cimtee guyyaa magaalli kiyya suumaan argee jajjabaadha. Lakkii haftee nan bochiisii guyyaa magaalli kiyya hirriba dhabeessi yaada. Jaalalli kee natti cimtee guyyaa magaalli kiyya suumaan argee jajjabaadha. Lakkii haftee nan bochiisii guyyaa magaalli kiyya hirriba dhabeessi yaada. Dhukkuboonni gariin adda baafamuudhaaf yeroo fudhachuu malu. Garuu ammoo dhukkuboonni miilaa fi harka irratti mul'atan ni jiru. Kunis fakkeenyaaf rakkoo fayyaa qeensa irratti mul'achuun beekaman keessaa dhibee tiruu namni qabu, gogaa, kalee rakkina kan kana fakkaatan qeensa keessaniin beekuu ni dandeettan. Haa ta'u malee garaagarummaan qeensa yeroo hunda rakkoo guddaa jechuu akka hin taanes isin ibsuu barbaanna. Qeensi quba miilaa akka gaariitti kunuunfamuu waan hin dandeenyeef yeroo tokko tokko rakkoo qabaachuu mala. Fakkeenyaaf halluun qeensa miilaa keenyaa keelloo ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf gogaa fi akkasumas ammoo wantoota kana fakkaataniin. Haa ta'u malee mallattoolee qeensa nama irratti mul'atan waan rakkoo fayyaa agarsiisuu danda'aniif xiyyeeffannaa akka kennitan. Qeensi adiin maali? Egaa tokko namni tokko jijjiirama halluu qeensaa hin baratamne wayita ofirratti argutti dafee mana yaalaa yookiin ogeessaan mari'achuu qaba. Qeensi halluu adii namni tokko dhukkuba paarasaayitiidhaan dhufu fakkeenyaaf maayikoosiisiin jedhamuun qabamuu isaa agarsiisuu danda'a. Maali maayikoosiisiin? Akkasumas mallattoolee wal fakkaatan pisoraayisisii jedhaman ta'uu danda'a. Kunis dhukkuba gogaa yookiin yeroo baay'ee jilba, ciqilee fi gogaa mataa irratti cittoo gogaa ciccitaa ta'ee uumuu akka ta'es isin himuu barbaanna. Hanqinni soorataa tokko tokko hanqinni nyaataa fi nyaata pirootinii xiqqaa ta'es rakkoo kana fiduu akka danda'us beekuu qabdu.
Kana malees qeensa adii qabaachuunis hir'ina dhiigaa agarsiisuu danda'a. Hanqina mineraala sibiilaa jedhamurraa kan maddu yoo ta'u, qeensi boca fal'aanaa akka qabaatuu fi akka shuntuuruu gochuus akka danda'u. Mallattooleen qeensa irratti mul'ataniif agarsiistuu fayyaa keenyaa ta'e kan biraas jiraachuu isin hima. Mallattoolee kanneen irratti hundaa'uun wal'aansa argachuuf ammoo ogeeyyii fayyaa mariisisuun barbaachisaadha jedhee yaada. Eeyyatti walitti deebineetti jirra. Halluu keelloo akkanaa kunis yeroo tokko tokko ammoo dhibeewwan akka jechuudha psoriasis, HIV yookiin AIDS, dhukkuba hepatitis yookiin tiruu ta'uu danda'a. Namoonni tamboo xuuxanis sababni qeensi isaanii kallattiidhaan aara sigaaraatiif saaxilamuuf halluun qeensa isaanii jijjiiruu danda'a. Haa ta'u qeensa tuqaa adii qabu. Qeensi tuqaa adii qabu jechuudha maali? Fakkeenyaaf akka cita xixiqqootti qeensa qubaa yookiin miila irratti mul'achuu danda'a. Tuqaaleen kunneenis dhukkuba gogaa yookiin atopic jechuudha dermaataayisisii waan jedhamanii fi kanaafuu sirriitti of eeggannaa gochuu qabdanii fi amma ilaaluun barbaachisaadha. Dhukkubni kunis gogaan akka goguu, iita'uu akkasumas miidhaa rifeensaas fiduu danda'a. Tuqaaleen akkasii kunis irra caalaan daa'imman xixiqqoo irrattis kan mul'atu yoo ta'u, namni umrii kamiyyuu keessatti argamu irratti mul'ata. Egaa qeensa bifa cuquliisaa qabu hoo beektuu laata? Qeensi bifa cuquliisaa irratti geeddaramu yeroo baay'ee kan hin mudanne ta'us darbee ammoo sababbii qoricha tokko tokko fayyadamuutiin wal qabatee namoota irratti guyyaa mul'ataa dhufeera. Qorichoota kanaaf madda ta'an keessaa qorichi finniisa yaaluuf kennamu, finniisa yaalama jedhamanii kennaniif qorichi buusaa yaaluuf kennamu akka fakkeenyaatti. Sagantaan keenya akkaan mi'aawaa jechuudha beellamachuuf na dirqameetiin jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya yaada keessammee ni eegna. Akkasumas gaaffii keessan irratti hundaa'uun dhibeewwan kamirraa barnoota akka isiniif dhiyeessinu barbaadan akka waliigalatti dhibeewwan ilma namaa wajjin yeroo hunda ta'anii mudatanii wal qabsiise jechuu barbaada. Egaa waa'ee ameeniyaa hir'ina dhiigaa akkasumas ammoo gulantaalee vaayitaaminoota gosoota adda addaa hedduu jiran keessaa fakkeenyaaf gosoota 150 ol vaayitaaminiin uumamaaf namtolcheen akka jiru beekama. Kanneen keessaa mee dhibbantaa 70 keessatti yeroo itti aanutti dhiyeessina. Akkasumas ammoo inni guddaan addunyaa irratti dawaa barbaaduun hafee jira. Maaliif jennaan tokko ilaalcha of amansiisuuf fayyuu danda'uudha. Kan biraa kunuunsa ofiif gochuu fi gatii lubbuu ofiitiif kennuuf gurra ittiin hubannoodha qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Addunyaa irratti dhibeewwan tokko yeroo dheeraa turaniiti kan eega si mo'atanii booda si kuffisanii booda sitti dhagahaman cimina takka uumama qaama keetirra ta'uu danda'a. Barreessaa Horaa Bulaa Beebanaa isiniin jedha. Turtii gaarii. Shita na chikai, when the gamochim